Akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire baga jiraatan. Arras viidiyoo yaada barbaachisaa ta'e tokko of keessaa qabu isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Akkaataa ittiin dogongora yookaan hanqina namootaa fooyyessan haa waliin ilaallu. Hanga dhuma viidiyoo kanatti qaamaa fi qalbiin na hordofiin afeerraa tiyyata kabajaati. Yoo hanga irraa subscribe hin godhin yookaan chaanaala kanaaf yoo haaraa taate subscribe godhuu hin dagatin. Viidiyoon kun obboleeyyan kee hedduu bira akka ga'uuf ammoo like gootu malee bira hin dabrin. Akkuma beekamu gaa dugda lafaa kanarratti namni hanqina hin qabne uumamee hin beeku. Waan hedduudhaan guutuu yoo taanillee irrina xiqqaa tokko garuu ilmi namaa hin dhabu. Bareedinni ilma namaa hanqinuma isaatiin waliin waan ta'eef. Garuu hanqinni ilma namaa hundi wal fakkaataadhaa miti. Akkasuma inni anaaf hanqina siif ammoo hanqina tahee mul'atuu dhabuutu mala. Inni tokkoof dogongora isa tokkoof ammoo waanuma sirrii tahee mul'atuu danda'a. So dogongoraa fi hanqina hundi keenya erga qabaanne dogongoraa fi hanqina guyyuu jidduu keenyatti mul'achaa oolu akkamitti waliif ibsaa jirra. Hanqina kiyyaa akkamitti natti himta? Ani hoo dogongoruu kee akkamittiin deebisee sitti hima? Dhimma kanaan wal qabatee mee seenaan dubbise tokkoon isiniif qoodaati sirriitti na caqasi. Pirezidaantiin Ameerikaa 30ffaan gara aangorra turetti namni tokko keessummaa tahee gara Waayit Haawusitti affeeramee ture. Waajjira pirezidaantichaa bira gahee isumaa seenaa jiru pirezidaantichi barreessituu isaati waliin haasa'u jira. Uffanni ati arraan tana uffatte kun hedduu sirraa bareeda. Ati intala akka malee bareeddudha je'ee isaa intala dinqisiifatu dhaga'e namni kun. Pirezidaantichi sun guyyaa duraatiif barreessituu isaa san akkasitti faarsee ture. Kun badhaasa guddaa inni barreessituu isaatiif yeroo jalqabaatiif kenneedha ture. Laali gaamee barreessituu taatee gaafa pirezidaantiin biyyaa akkasitti si faarsu. Saniifuu pirezidaantiin Ameerikaa. Barreessituun sun haalli pirezidaantichaa haarawaa waan itti ta'eef dubbiin ishii dhibde. Pirezidaantiin sunis haala ishii kana hubateeti. Wanneen amma siinjee kanaaf bitaa sitti hin galin dhuguma ati hedduu bareeddudha. Daranuu ammoo arraan tana hedduu sirraa bareede. Arraan booda yeroo barreessitu garuu sirna tuqaaletii fi qubee sirritti barreessu irratti of eeggannoo godhi jee itti seeqaa fuula bareedaadhaan biraa deeme. Intalti sun dhugumaan bareedduu taatullee sirna tuqaaletii fi sirnaan barreessu irratti hanqina qabdi ture. Egaa obboleeyyan kiyya akkasumatti nutillee mataadhaan dadhabina mataa keenyaa ni qabnaa beekaa. Kanaafuu osoo hamilee walii hin cabsin hanqina walii walitti himuun barbaachisaadha. Mee amma osoo ana yookaan si ta'e hanqina walii akkamitti walitti himna? Pirezidaantii biyyattii dhiisi nama taraa tokko taanee akkamitti wal salphisuuf hiixanna? Hanqina xiqqaa tokkoof jecha akka waan ofiif guutuu taanetti dachii namatti dhiphifna. Tooftaan pirezidaantichaa kun yaadaa fi amala namootaa jijjiiruudhaaf humna guddaa qaba. Cimina namootaa erga isaanitti himte booda dadhabina isaanii boodarra itti himuun mufannaa tokko malee yaada kee gammachuudhaan fudhatanii dogongoraa fi dadhabina isaanii akka sirreeffatan godha. Agartee amma barreessituu sanitti waan mul'ataa jiru gammachuudhaan hanqina ishii sirreeffattee bareedina gubbaadhaan bareedina biraa dabalachuuf malee waan dadhabina ishii yaaddee hamileen ishii cabuuf tokkolleen hin jiru jechuudha. Ilmi namaa hundi ni dogongora. Hanqinas ni qaba. Hanqina namaa gaafa agartu ammoo sirreessuudhaaf yaali. Karaa ittiin sirreessituufis of eeggannoodhaan filadhu. Akkuma beekamu irra hedduun keenya yeroo ammaa hanqina yookaan dogongora nama tokkoo yoo agarre akka waan duraanuu eeggachaa turretti nama san karaa sirriirratti deebisuu caalaa abaluu akkas ta'e jennee sooshaal miidiyaa irratti fiiguutu irra nuuf salphate. Dhaloota ammaa kana hanqina namaa himuun guutummaadha itti fakkaata. Wallaala namaa himuun beekumsa itti fakkaata. Dadhabina namaa sooshaal miidiyaa irratti bahee dubbatuun nama jabaa ta'uudha itti fakkaata. Garuu dubbiin faallaadha. Namni yeroo mara dadhabina nama biraa qofarratti xiyyeeffatee odeessu dadhabaan akka isaan jiru beeki. Waan silaa namichaa waliin dubbattee sirreessuu dandeessu sooshaal miidiyaa irratti hin bahin. Hanqina obboleessa fi obboleettii teetii deemtee namatti hin odeessin. Waan dandeessu hundaan akka abbichi sirreeffatu gargaari. Mee ati hoo deebitee of laalte hanqina hedduudha qabdaa bar. Akkuma pirezidaanticha Ameerikaa barreessituu isaa malaa fi tasgabbiidhaan hanqina ishii ibseefitti atilleen gammachiisaa barnoota namaaf laadhu. Namichi ati himteefilleen gammachuudhaan waan ati himteef san
hojirra oolcha yoo jechoota fokkotaadhaan hanqina isaa itti agarsiifte bakka silaa hanqinaa fi dogongora isaa sirreeffatu aara keetii waan sanirra hamaa keessa seenuu danda'a osoo isaan hin mari'atin yoo fiidee sooshaal miidiyaa irratti baafte yookaan nama agartee hundatti himtee irraa odeessan hanqina isaa waan diriirfatu sitti fakkaata gonkumaa hin dhaga'u kanaafuu haala ogummaa qabuu fi jechoota babbareedaadhaan haa wal sirreessinu kan arraa kana fakkaata viidiyoo sheer godhuu hin dagatina viidiyoo haaraa fi yaada haaraa nanga walitti deebinutti nagaatti naaf tura isinin jaaladha